السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى وقاكم تكوف إباف أفضو سيديبسي سينا وهي سيادة جيسا. غافس إسلامان هرأ مسين سبيليان لما فلقا هورتتون انجرتو. همني في بدني هاران انجرو. تانكي في بومبي كان رقاسون انجرو. مرقي بك في الانجراجوس انجرو. جبال لافا وكامسي سامبرت جراجون كن وان قدامتي. Gabrummaan isaan keessatti ifa bayaadha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraa ta'anii ergaman. Ergaan islaamummaan kun dhufnaan yaadaa fi ilaalcha haaraan ija namaa hedduu booji'e. Kun yaadaan kun gochaan simati. Kawaa jedhu jedhee kawaa godhu godhe. Kadiinaa barakaa dhabee kadiinii barakate. Waan dur hin qabne hedduu argate. Kaleema nama tokkoon ka'ee torbaan tokko keessatti nama torba ga'e. Gaafa sanirraa ka'ee jabinni ciminni tokkummaan ol ka'aa dhufe wanti khayrii fi sharrii gara isii ta'e hidhaan bakka hunda ga'e yeroo kana hunda islaamummaan babal'achuun yaaddoo diinatti ta'e guddaan bii qabdu islaamummaa fudhattee dhufnaan jabaachaa mul'ataa dhufe rasuulli sallallahu alaihi wasallam daawaa isaanii ol qabanii gabaa keessa lallaban naggaadeen shaamiif deemtu galtu biratti oduu karaa ta'ee hafe gaafas tumamaa seenaa hojjetan gaafas hidhamaa seenaa hojjetan gaafas ari'amaa seenaa hojjetan rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka hardhaa taankii fi boombiidhaan hin lolle uffatanii dibatanii raahaa hin goone ho'aa fi qorra jalaa hin boqanne kun fuula irraa faana imimmaanitti mul'ata kun duudaaf qoma irraa faana dhahannaatu mul'ata dhahaa fi waraanamni hedduun godaannisa isaanitti ta'e hundaayyuu qaama isaanirraa faana wareegamaatu mul'ata yeroo hundaa wareegama kaffaluuf qophaayaa jiraatan rakkoo keessa ta'anii seenaa rakkoo fureenuun gahan rakkoo keessa ta'anii seenaa rakkoo fureenuun gahan beelahanii beela nu baasan namummaan isaan biratti hafe dubartiin takka imaamu ahmadiin ani hojiin kiyya uffata dhahee gurgura manni kiyya ammoo gamoo mootummaa bira jira ifaa halkan waraanni ibsee naannoo sana eeguun shaamaa kiyya dhaamsee ifaa saniin yoo hojjedhe rabbiin na gaafata jettee gaafatti laalimee haqatiisuu isaanii akkanatti nuuf ibsa seenaan waa'ee isaanii kitaabni miiliyoonni keessaa bahuu hin dandeenye umariin qofa ibsuuf kitaaba mujallada hedduu itti kaayan islaamummaa cuunfanii xurii keessaa baasanii nu kennan sana hadha dhoqqee dibne sila nu booda nama islaamummaa taphatutti dhufee nuun jedhan nama islaamummaa taphatutti dhufee nuun jedhan nama ifaajee teena dhoqqee dibutti dhufee nuun jedhan itti gaddan malee nuuf hin gaddan nuuf booyan malee nuun hin booyan islaamummaan dhiigaan itti tufanii nuun gayan sana har'aa bulleessinee balleessine sahabaan tokko handalaa jedhama wanta ittiin fuudhu dhabee umariin bira dhaqee umar qarshii kenneef uffataa fi waan maharii qopheeffadha jedhee gabaa bahe uffata nikahaa bituuf osoo barbaaduu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam duula deemuu fi qophaayaa jedhanii lallaban dhage handalaan uffata dhiisee eeboo fi wantee bitatee galee jedhan laalimee seenaa sarara jahaa qofa akkanatti ibsa seenaan si hoo maal siin jennure seenaa keessaa maal qabda ibaadaa soomanni salaanni akkami homaan jennu jetta isaan ramadaanaaf jiini jaayoo hafu urgaa ramadaanaa itti dhaha nu hanguma ramadaanii dhumatu cinqamna waan dhiirri qabne laalika jidamatti deebisnee jedhee qallada hayyee mee dhugaa tokko sitti hima rasuula sallallahu alaihi wasallam akka jaalattu ni beekna yeroo isaan tuqaman akka qunqamtuuf ni beekna garuu seenaa isaanii irraa gomta seenaa isaanii hin beektu maal keessa akka taran hin beektu mee asumatti dhaabitii of qoradhu seenaa islaamummaa keessaa maal beeyta gaafa waan irra jirtu barte maal akka taanuun walitti deebina seenaas quba hin qabdu seenaa keessaas faana gaarii hin qabdu wabillahi tawfiiq assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh